itti fufe ani qophiitiyya akkam jirtan fayyaa hundinuu nagaya kan na bira jirtan warri Itoophiyaa warri Saa'udii fi Awustiraaliyaa Ameerikaas jiraadhu yookaan Soomaaliyaa warri Ameerikaa akka xiyyaafaan baana. Warra Dubaayii fi warra Dubaayii fi kanneen biyyaa isin hundi beekaa obboleewwan kiyya isiniin jaalladha yaa hawaasa kiyya isiniif qabadhe walaloo haariya guyyaa gammachuutii namayyuu dasjaa. Bismillaahin ja'a jalqaba durarraa walaloo bareedduun isin naqa gurraa. Yeroo hundumaa huuniin ja'a bismillah abbaan sagantichaa ta'us diyaaspooraa. Bismillaahin ja'a gorsuuf bilaash zoora. Eegasiitti aansuun jenna alhamdulillah uumaa ardiif samii mootii duriif arraa kan fayyaa nutti he rabbii keenya Allah alhamdulillahi isa wanta mara. Allahu akbar. Nabiyyi nagayaa faaliqni nuuf file. نبي نجيا خالقني نوفيلي نبي محمد صلى الله عليه وسلم خبافة دجالي خنوف إرجي ربي وهندا قلته أمني مشركات قرى خنكي غارين ساني دلو دويد سارخاي أكسين دين كان صبرين ونجه بكي الرادفتن قمتا أدى أنها دفون جاء ورّي أستاذوتا طالبني علمي داخن تاتي برتا فتازنا جئنا يسنسمتا نمني دين برتو تيكاتا تسقدا انقفلا ملايكر كوستر جتي ديمتا قرسي چالو guyyaa gammachuuti gammada waan nyaattani madhaamee irra jiraata ansiifin dubbadhaa atiini filatta piizaa fi bargarii nyaata faranjoota laaffisoo fi tuqis nu bira harkatta foon korbeessaatillee ni qabna haniida achi ilaali kuno achi ilaalaa yaa hawaasa gaggeessaa sagantaa anfoon maqaa dhoynaan akka gammada wallee foon korbeessaa ati hedduu jaalata meerree rasaasni jeebeeta tana qawween jennan وهي خانة قفانا الراديس كيكا وهي خانة قفانا الراديس كيكا كيكا اللي قبنا برما سيس مركا آنم بادو فودين اتسينين ناكا شورو دافيانا نركا وللاكا لكن يادا كوفا سنبوذ سيكا بغانا غاندفتان الردي بيوني Baga nagaan dhuftan irra deebi'uunii markaza adda addaa irraa hirmaattanii bal'ifadhaa ta'a keenya keessummoonni warri meerree jettan musaaf dhugaatiin urgaawaa jira achi ilaali bunni isiniif hin qicaa na fidadha isini. Allahu akbar. Mucaa teenya takka qur'aana xumuraa maqaan sii Sumayyaa kan beeynelleen baraa sumeenuuf jabaadhu si cinaadha jirra abdiin murattini deemi gara duraa qur'aana xumurte kan siif hafe dilaa hadiisa rasuulaa ammaasiis tafsiraa sumee teenya qaalii siistarii akhiraa adawwii ta'e hunda lilmee summiddirraa sumeen tuttuqinaa ifee gaadara. hedduu galatoomi ustaaz alii keenya qashti hedduu galatoomi ustaaz alii keenya qashti yoo yaadatte ati Sumayyaan mangistiin duraan ta'aalii fi yallaa qofa beeti maashaallah har'a quraana xumurti. Allahu akbar yaa khaaliqa kiyyaa kan isin laffa'ee eebbisee barsuma ustaaz Alii Yusuf leenca fakkii namaa umriinuuf dheeradhu waggaa 60 adawwiin ta'e hundi isaanii bilaashumaa yoo jiraatanii hunaatu boksiin tuma namni diin tuffatu barin beeku humaa
Dhagay Ustaaz Alii Yusuf tanteetun baasuma jaalalti tee guyyuma guyyarraan naccima halee irraas arraansi jaallachaa diima jaalalatee tanaan dhiironiin miidhama doktoraas gaafadhee dawaansaa maaluma doktorri naan je'e dawaanaas si hima dafii ol baafadhu nattas qanni kuma. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akkawanti afega. Yeah. Akkawanti afega. Yaa faaliqa kiyyaa. Anilleen nin je'en humni sitti xiqqaataa hodhoo kuma lama je'eetiin ol baasee kannee foggaasumaa ustaaza bira dheyna naan je'e ganama siif ustaazni takka waluman marama lilmeellee sindiruu dawaan keessanumaa gaggeessaa sagantaa yoo beeytannaaf hima gaggeessaa sagantaa yoo beeytannaa hima ustaaz Alii Yusuf manni isaa eessumaa xayyaaraaniin dhaqa dafee borganama noolii yoo taatellee 200 fayyaatiyyaa caalaa yaadinama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yaa Khaaliqa kiyya. Amiirran markazaa dhagay maqaa isaanii warra diin jaallatu lubbuu caalchisanii amiirri tokkoffaan musliimaa maqaani shurxaa jiituu jedhamti. Diiniyaa galataan malani amiirran markazaa likkinnuu tujjaara amatuu deemaatii godhaa hajjiif umraa fooqii 50 Ameerikaa fajjaara yerooniif tujjaartayyaa. Dhufe Ameerikaa simbira hoggaa baatiin geesse fidi birrii kira akkanaan hin jenne obbolaa kira. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yaa Khaaliqa kiyya. Ispoonsara arraa kan beeynalleen bara musliimaa ja'amti bar haadha jaalala ukhtiitii yaqaalii xuxxoo karamella waan asina fiddeef galataas imala dhaamsa ajaa'ibaatiin isiniif dhaama. Dhaamsa ajaa'ibaatiin isiniif dhaama isinitti hin dheeressu gonkumaa yoonii fi baay'ate keeyyatuma lama narraa dhageeffadhaa ilaa hanga dhuma laaftutti ilaalinaa itti fayyadamaa warreettan shamarran markazarraa baaftu siin baana maammadoo abaarsaan hundiiftu barataa fakkaatta yerooniif nu dhuftu maaf itti bilbilta ijoollee naa barattu dhalaa janajjanuun faayidaa siif hin qabdu kan qaceelu taatu osoo sin zallamne qaceelloo siif kadhanna du'aayii sii goone ati ammoo kan qaceelu yoon taane ol si kanni nagaalikitti mirkaanne. Allahu Akbar. Yaa Khaaliqa kiyya. Gori jala. Maammadoo qofaa mi'aawu. Yaa gaggeessaa maammadoo qofaa miifaaxeelleen nu gubde ijoolleen dhiiraa yoonii fi adii gaafatte ijoolleen dhiiraa yoonii fi adii gaafatte libsuma ijaatti isaaniif deebiftee yeroonni haay je'ee yoo baay'ee isaan jette wanni biraan jirtu dubbiin dhumatte ammoonni haay jennaan haaytuutti aansitee nagayaa fi fayyaa wal jala hiriirtee dhagay ajaa'iba barfaateen kasaarte guyyuma lamatti jaalalaan qabamte dhiirti takka yoonii fi adii gaafatte akkuma hariifassiin fuudho yoo jetteen ni gammaddi akka waan jannata seente miskiina. Allahu Akbar. Jettu ja'iga. Yaa Khaaliqa kiyya. Waaniinan siif dhaamu ukhtii akka qeebaltu hangaanii fi lubbuun addunyaarra jirtu waanuma hundarra diin akka caalchiftu silaahii seerumuu waa sirraa hin ooltu fuulan kannin dhiira diinii si dhorkituuf gara fuulduraattis kan bultiif filattu dhiira waan hundarra diin rabbii jaallatu tan diin islaam irra si jajjabeessitu malee dhiira darree markazaa si baaftu. Harrumarraa kaaftee ukhtii akka biloogtu abbootii qabeenyaaf hattaa kantiibaallee amma abbootii qabeenyaaf hattaa kantiibaallee ammuma bilooki ana yoo ta'ellee. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Qabaa gadi. Akkaan dubbiin guddatteef hin fe'an irratti gabaabdumaatti tola ulee fi dubbiinii jaan beektaa. Wabillahi tawfiiq wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر.